obboleessi keenya sooressi yaadataa Junaydii uummata keenya horroo guduruu Wallaggaatti finxaalii fannooti qeesaan irraa buqqee horiin isaanii kun guurame kun gubame qeesaan irraa buqqaanii arraantan sharaa dhootanii gartee sharaa gala rooba keessa jiraatan uummata daa'immanii wajjin muka jala jiraatuuf midhaan nyaataa dabalatee waan uffatan dawaa qoricha isaan barbaachisu fuudhee haadholii ulfaata achirra akka jirtuuf daa'imman waggaa lamaa gadi achirra dararamaa jiru manguddoota nyaata achirra dararamaa jirtuuf makiinaa meeqa fuudhee geessee jechuudha. Dhugumatti yaadataa galataatu malaan namni naman galateeffane rabbiillee galateeffatu jedhanii obboleessa keenya yaadataa Junaydii galateeffachuun barbaada. Dhugumatti uummata kana yeroo meeqa sooshaal miidiyaa kanarraa lallabnee waan gundamne uummanni yaa saba keenyaa rakkoo keessa jirraa waan nyaannu qabnu waan nu qabnu waan uffannu qabnu kun rakkoo kana keessa jirra haadholii ulfaatee wajjin daa'imman wajjin akkana keessa jira yaanii yaa saba keenyaa nu dirmadhaa jechaa yaanii dubbachaa turanii nama tokko namatti dirmatu dhabnee hanga waan sooshaal miidiyaa kanarraa waybaataa turre arraantan obboleessa keenya kun hafan nu qabe ummata kana dhaqee kuno akkuma viidiyoon isaa argitan kanatti waan nyaatan dabalatee waan uffatan waan gartee tajaajila fayyaatiif barbaachisaa hunda guutee fi geessee dhaqee ilaalee jechuudha. Dhugumatti obboleessa keenya galataatu siin mala baga nuuf jiraattee qabeenya keessa rabbi barakaa siif haa kaayu qabeenya keessa rabbi barakaa siif haa kaayu guddoo dhuma qabne rabbi siif haa godhu qabeenya kee kennaate kana taatan ta guyyaa boru sifa giddu rabbi siif haa godhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.